Ani akkamitti qabeenya yaada garagaraa keessa sammuu ofii cinqa. Sammuu ofii cinqee cinquu qofaan maraatutti isa geessa. Garuu teknoolojii fi beekumsi addunyaa gara sadarkaa biraatitti ce'ee jira. Telefoona harkaa qabnu kanaan Abao, ya abao, wae qabsoonu ibsa dabao, ya abao. Kana ammoo namoonni baay'een akka hin beeknes garamitti deema waan jedhu. Yeroo ammaa kana garaagarummaan namoota garagaraa maalidha? Keessattuu namoota Afrikaa fi yookaan naannoo Afrikaa keessatti argamanii fi teknoolojii yeroo ammaa garamitti akka deemaa jiru namoonni hedduun kan quba hin qabnes ni jira. Amma ammoo namoonni hedduun ani akkamitti qabeenya godha jedheetini yaada garagaraa keessa seenee sammuu ofii cinqa. Sammuu ofii cinqee cinquu qofaa miti gara maraatutti isa geessa. Garuu teknoolojii fi beekumsi addunyaa yeroo ammaa gara sadarkaa biraatitti ce'ee jira. Akkuma asirratti agartan kanatti namoonni hedduun gammachuu fi hojiiwwan gurguddarra akka jiran fuula isaaniitirraa mul'ata. Kan keenya ammoo naannoo garagaraatti miidhamee gabrummaan dhumaa jira. Viidiyoo kana kan hojjedhee fi akka barumsa keessattuu namoota afaan kee dubbataniif gargaaruuf barbaade. Yeroo ammaa telefoona harkaa qabnu kanaan akka Abao, ya abao, wae qabsoonu ibsa dabao. Hojii mallaqa galchuu dandeenyu hojjennu ni beektu. Kana ammoo namoonni baay'een akka hin beeknes nan beeka. Kana ammoo barachuudhaaf barumsa si barbaachisa. Barumsa tiitoriyaalii naannoo jirtutti barachuun si gargaara. Kana malees barnoonni yeroo ammaa karaa onlaayiniitiin iddoo garagaraatitti barachaa jira. Warroonni teknooloojiin guddatan viidiyoo kana hanga dhumatti na wajjin daawwadha. Viidiyoon kun teknooloojii yeroo ammaa garamitti deema waan jedhu kan barsiisudha. Mirqaan isaanii fi gammachuun isaan miira keessa galanii ittiin jiraatu. Abao, ya abao, wae qabsoonu ibsa dabao, ya abao. Akkam nagaa keessanii naguma, onkamaa nyaatan jedhu dhuguma nu hima.